Hi, welcome back. I'm Shit from Shil tutorial. Video darbe keessatti part 1 part 2 ilaalleerra amma part 3 isaa ilaalla. Part 3 isaa keessatti part 1 waa'ee disability impairment handicap maal ilaala turre. Part 2 keessatti immoo disabilitoota jiran keessaa disability muraasa ilaalleerra. Amma immoo as keessaa yookaan impairmentoota ilaallee jira. Amma immoo arramoo maal ilaalla speech and language disorder kan jedhurraa kaane waliin ilaalla. Like, share, subscribe gochuun dagatina. Member ta'a, miseensa ta'a, isinuma fayyada irra caalaa. For more information, make me a comment barreessaa. Information addaa naa kennuu barbaadan oduu iddoo kan irra nu deebitee xiqqoo nu hin galleewwatan viidiyoo addaa isin hojjechuu danda'a waan ta'eef irratti commentii naaf gochuun dagatina yaada keessanii isin jechuun barbaada. Okay, speech and language disorder kun immoo maalidha? Kanaaf waa'ee kana sirriitti ilaalaa turre yeroo darbe kana wal qabatu learning disorder maal akka ta'e ilaalaa turre. Speech and language disorder immoo kan jennu maalidha? This disability category can be divided into two groups. Group lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Speech disorder and what language disorder jennee iddoo lamatti qoonnee ilaalla. Speech language disorder kan jedhu kana jechuudha. Speech disorder kan jennu maal jechuudha? There are three basic types of speech disorder. Meeqatu jira? Speech disorder jala sadiitu jira. Three basic types of speech disorder. Articulation disorder, fluency disorder, and what? Voice disorder kan jennuun jechuudha. Speech jala warreen jiran. Speech disorder jala articulation disorder, fluency disorder, and voice disorder warreen jennuutu jira. Articulation disorder kan jennu including such problems as what? Omission, both for both. Articulation warra jennuun kun qubee guutuu warra waamuu hin dandeenye jechuudha. Omission both for what? Both. Maal godhu qubee keessaa maal godhu omit gochuu jechuudha. Keessaa hir'isu jechuudha. Bo for what? Both kan jiru kana maal jedhanii dubbisu? Bo jedhanii dubbisu. Bot adillee bot jedha gaafa dubbisnu jechuudha. Eetii keessa gara omit godhu. Omission of omission amma as keessa qubee kan hidhatamaadha. Eetii keessa argisa. Bo for what? Bot. Articulation disorder qaba. Substitution asirratti rabbit inni dubbisamti hilleettiidhaan rabbit warra jennu waabit sin jedhu. Maali substitution godhu jechuudha. Fakkeenyaaf nama qubee raa darbee dubbisuu hin dandeenye gaafa rabbit jedhetu waabit sin jedha. Dubbisi gaafattu jechuudha. Nama fakkeenyaaf hiriyaan keessoo si mudate ta'e salaam wanni yookaan immoo jechoota tokko waamuu kan dandeenye fakkeenyaaf welcome kan jechuu barbaadu welcome rooni jedhanii jiru jechuun qubee sana waamuu kan hin dandeenye jechuudha. Waatii kanaaf keessaa maal godhu articulate yookaan immoo qubee keessaa har'asuu jechuudha. Waabit for rabbit, distortion amma ilaala disorder jiru ilaala. Oomish jechuun qubee keessaa gatu, boot kan jiru keessaa gatu. Substitution immoo rabbit kan jedhu waabit jedhanii waamu. Arri W dhaan bakka buusu. AT keessaa gatu mul'uma boot kan jedhu. Distortion jechuun immoo geeddaruu jechuudha. Sleep kan jiru maal godhu sleep. Sleeping kan bira, sleeping kan bira. Hiikaayuun kan agartanii jechuun miti kun hiikan qaballa. Kompiitara irratti maal ta'e underline isaanii diimadha jechuudha. Kanaaf addition warri godhamu itti dabalu immoo jiru. Kanaaf fakkeenya isaanii kitaaba irraa argachuu dandeessu baay'eetu jiru waan ta'eef. Fluency disorder kan jennu immoo maal jechuudha? Fluency are difficulties with what? Rhythm hojii warreen qaban. And the timing of speech characterized by what? Hesitation, repetition, or prolongation of sounds, words, or preference. Fluency disorder jechuun warroota maal jedhamu fakkeenyaaf naguma jechuudha. Naguma jiru miti akkam jechuudha. Akkam jechuun reetimii wayii kan qabu jechuudha. Timing jechuudha jira. Tokko immoo eessa dhaqxeedha. Eessa dhaqxee jechuudha. Maaliif deemtan jedhu maaliif deemta jechuudha barbaade jechuudha. Kanaaf
just warroota wanti akkasii yoo jiraatu mada reading and the timing of speech characterized by what hesitation jennuuni irra deddeebi'es akkam gaafin hesitation repetition jechuun immoo maalif maa irra repetition or prolongation or jennu of sound gaafa jennuun immoo maalif deemte maybe waan guyyaatti sin mudatudha bakka hubatte nirtu okay. Stuttering, rapid fire repetition of consonant or vowel sound. Stuttering, rapid fire repetition. Warrotu amma dubbadhe kana keessa jira. Cluttering, excessive, fast and the jerky speech. Kunis bifuma warroota amma dubbadhe sinin cluttering, excessively what? Fast and the jerky speech. Irri ariifatanii dubbachuu jechuudha. Mallaata akkasaatu rooni jedhan jiru. Isa jechuudha voice disorder kan jennu are problems with the quality or use of one's voice resulting from disorder in the larynx characterized by abnormal production and or absence of vocal quality, pitch, loudness, resonance and or duration. Waroon kana moori qaban maadha absence of vocal quality kan qabu sagalee isaanii pitch sagalee isaa ol buuf qabu loudness ol sagalee isaan kan ol kaane warroon akkasummaa jennu voice disorder jennaan warroota afaan isaanii jennu reading or what fluent disorder jennaan jedhee bachaara language disorder kan jennu immoo inni amma dubbanne speech disorder gaaf ta'u language disorder kan jennu immoo there are 5 basic areas of language disorder jetti shantu jira phonological disorder kan jennu abnormal organization of what the phonological system or significant deficit in what speech production or what perception. Kuni phonological disorder, abnormal organization of what the phonological system or significant deficit in what speech production or perception. Warroonni rakkina akkasii qabu phonologically disorder warreen qabanidha kuni. Okay, morphological kan jennu immoo maalidha? Morphological disorder jennu difficulty with morphological inflection or nouns maqaa wajjin ta'uu danda'a maqaa yookaan bakka maqaa kan jennu wajjin ta'uu danda'a verbs and adjectives that signal different kinds of meanings hiika adda addaa kan itti kennu jechuudha language disorder jennaan isaaniis semantic disorder jechuun meaning itti kennu jechuudha meaning kan itti kennu meaning gargara poor vocabulary jechuudha poor vocabulary development inappropriate use of words meanings and or inability to comprehend word meanings kun immoo dandeettii meaning jechuudha sirriitti qabatu sirriitti hubatu hiika adda addaa kan itti laatu jechuudha kanaaf isaan maal jennaan semantic disorder jennaan jechuudha poor vocabulary development jechuutuma yeroo baay'ee baratu kan irra deeme fakkeenyaaf yes jechuun no jechuun maal akka ta'e beekuu dhabuu danda'a jechuudha semantic disorder kan jennu warroota akkasiisan language disorder waan ta'eef afuraffaarratti immoo syntactic deficit kan jennu immoo hir'ina akkasii immoo hin qabumaadha difficulty in acquiring the rules that govern word order and other aspects of grammar subject verb agreement kun immoo fakkeenyaaf kan koodii warri baratan C++ fa'aa fudhatan syntax waan jedhu jira isaan kan wal qabatu jechuudha duraa duuba isaa eegu grammatical error eeganii warri dubbanni maal jennaani syntactic deficit jennaan jechuudha fakkeenyaaf barataa ekeleen akkas ka jedhu akkas barataa ekeleen yookaan immoo tarik meaning kennu danda'a meaning kan akka ingiliffaatti maal jedhamu subject verb agreement jedhamti subjectiin jalqabatee kazaan verb kazaan maaltu jira object jechuudha kanaaf subject verb object gidduu hariiroo hin jiru adda ta'e syntactic deficit jennaan pragmatic difficulties kan jennu immoo are characterized as problems in understanding and using language in different social contexts kun immoo maal jechuudha pragmatic difficulties are what characterized as problems in what understanding and using language in different social contexts understanding kan fayyadaman maal contextii adda addaati jechuudha what's autism immoo
maal jechuudha. Autism maybe jechuun isiniif haaraa miti jechuma beektanii. Autism refers to a development and yeroo darbeeyyuu miseeji isaa guyyaa autismii Itoophiyaan kabajaarti. Autismii warroota autismii qaban duuba maatiin cimaan ta'ee jira jedhanii miseeji adda addaa Itiyoo Telekoom namaaf galchaa ture. Autismiin kanaaf sirra waan tokko hubattu jedhee yaada. Autism refers to developmental disability significantly what affecting what verbal and the non-verbal communication and the social interaction of a child. Amma kun wantoota lama miidhalaala affecting what verbal and the non-verbal jechuun milikitaan illee yookaan mallattoo illee akka dubbannu afaan akka dubbannu hin godhu namoonni qaamsaan akkasuma waan adda godhu autismii jennaani. Kanaaf it is a pervasive developmental disorder characterized by lack of sociability. Warroota akkasii kana miti is what pervasive developmental disorder characterized by lack of sociability, impaired communication, and repetitive obsessive behavior such as politeness, turn taking. Kana warroota akkasii warreen qaban maal jennaani autismii warra qabanidha jechuudha. So warroota akkasiisiif treatment adda akka gootan sumaan isin gaafadha. Emotional and behavioral disorder kan jennuun maal jechuudha. A condition exhibiting one or more of the following characteristics over a long period of time and to market degree that adversely affect educational performance. Walmagalatti mata dureen maal jedha emotional and what behavioral disorder. Emotionally kan ta'e akkasuma behaviorally disorder kan ta'e hir'ina sana qabu eenyudha. A condition exhibiting one or more than following characteristics characteroota kana gadi keessa kan qabu over a long period of time yeroo dheeraadhaaf in the what to market degree that adversely affects educational performance isaa affect ka godhu an ability to what learn that cannot be explained by what intellectual, sensory or health factors and inability to what learn that cannot be explained by intellectual or sensory or health factors and inability to build or maintain satisfactory interpersonal relationship with peers and teachers. Fakkeenya amala badaa namoonni qaban namoota wajjin communication gaarii relationship gaarii uumuu hin danda'an and inability to build or maintain satisfactory interpersonal relationship namoota wajjin qaban maal gochuu hin danda'an kan nama gammachiisu satisfy kan nama godhu uumuu hin danda'an maal waan qabeef behavioral disorder waan qabaniif. Inni biraa immoo inappropriate types of behavior or feelings under normal circumstances. A general pervasive mood of unhappiness or depression or general pervasive mood of unhappiness namoonni kashi kan hin gammanne yeroo hundumaa depression keessa warra jiran a tendency to develop physical symptoms or fears associated with what personal or school problems. Fakkeenyaaf sadarkaa muraatti ijoolleen jiran baay'ee kan sodaatan osuma hojjetan iyyuu kan sodaatan bakka behavior tarii wantoota akkasii disorder akkasii yoo qabatan jechuudha. A tendency to develop physical symptoms or fears associated with what personal or school problems. Warroota akkasii maal jennaani emotional and what behavioral problem warreen qabanidha. Cause of emotional and behavioral disorder. Cause isaa maalidha? Cause kan isaa obeetta irraa of eegduu jedhee yaada. Biological tarii kan uumamaan dhufu jechuudha. Biological includes what genetic disorder, brain damage and malnutrition. Allergies, malnutrition, allergies, temperament and damage to the central nervous system. Kun amma uumamaan gisee dhalan biologically kan dhufudha. Family factors ta'uu danda'a. Family factors jedhu immoo biologically include what genetical disorder. Genetical disorder jechuun jalqabuma kan dhufu jechuudha. Brain damage. Brain keenya yookaan sammuu keenya damage gaafa ta'u kan dhufudha. Malnutrition nyaata badaarraa yookaan immoo dhangaa nyaataa badaarraa dhufuu danda'a. Allergies ta'uu danda'a. Temperament kun hundumaa kan dhufuu danda'u biologically jenna. Family factor kan jennuun immoo family factor jechuun dhiibbaa maatii jechuudha. Include what family interaction.
child abuse, neglect, and poor disciplinary practice. Namun maatiin discipline practice isaatiin deddeebi'an hariiroo isaa uuman adda godhu fakkeenya maatiin tokko nama tasuma namatti makutee taanaan yookaan amala namummaan qabu taanaan amala bineensummaa qabatee guddisuu danda'a. So maadha family factorin dhiibbaa mataa isaa qabate. Kanaaf hanaasaa durummaa maadha education adda behavioral mitire amala namaan qabachuu hin danda'u jedhamu sun. So inni sun maadha is that it has its own factor. Cultural factor and Jumada, Adam Matasamada factory Mudanda. Include some traditional and cultural negative practice, for example, watching violence and sexuality oriented movies and TV programs. TV Dalan in social oriented movies, sexually oriented movies, Kanakan Larma, culturally Ibama Ajeda. In environmental factors can you know more? Environmental factors include what peer pressure. Environmental factors include peer pressure to eat by living in impoverished areas and schooling practices that are unresponsive to individual needs. Kun iban herian umulle mal fidu danda educate emotional and what emotional and behavioral disorder fidu danda jechuudha. Kanaaf isaan kun taatee mataa isaanii qabu jechuudha. Classification of emotional and behavioral disorder, emotional and behavioral disorder can be classified goona. Kaufman 1993 concluded that emotional and behavioral disorder falls into two broad classification. Classification lamatti qoodee ilaala. Kaufman namni jedhamu kuni externalizing behavior, externalization ala baasu jechuudha. Ala kan ta'e internal immoo keessa gaafatudha. Amala alatti agarsiisnu jechuudha. Externalizing behavior also called under control disorder. Control kan jechuu dandeenyu jechuudha. Control kan godhuu danda'amu jechuudha. No, under control disorder. Kanaaf inni immoo maal jedha include such problems disobedience, disruptiveness, fighting tempers, tantrums, irresponsibility, jealous, anger, attention seeking. Warroon attention seeking yookaan attention akka itti kennu warreen barbaadan, warroon maana disobedient, warroon amanamummaa hin qabne, warroon immoo baqa under control disorder warreen jennu jechuudha. Wanti hundumti warra baanii mul'atan nama wajjin kan wal rukutan nama wajjin kan walitti bu'an warroon akkasuma externalizing behavior jenna. Internalizing behavior kan jennu immoo also known as over control disorder. Warroota over control ta'anidha. Include by such problems anxiety, aaruu, itti dhagahamu, immaturity, maturity ta'uu dhabu jechuudha. Shyness, social withdrawal, feeling hawaasarraa withdraw of baasu, feeling of inadequacy, inferiority, guilty, depression, and the worries a great deals. Warroonni kun maal godhu over is also known as what over control disorder. Warroota of qabuu danda'an jechuudha. Wantoonni problem kana qaban warroo qabuu danda'anii warroo qabuu danda'anii warri rukuttaatti gaban booksitti gaban yookaan lola adda addaatti gaban suni externalizing behavior warra qaban yoo ta'u internalizing ofumaa aaranii machumti kan dhiisisumaa jechuudha. Internalizing behavior jennaani mata duree kana jiruutti aanutti viidiyootti aanutti waliin ilaalla. Inclusiveness part 4 keessatti waliin sirriitti ilaalla. Kanaaf intellectual disability maalidha kana booda warra hafan hundumaayyuu viidiyoo almost viidiyoo lamaan hin xumurra isa kana booda. Kanaaf viidiyoo itti aanu argachuu barbaadan subscribe, like, share gochuun dagatinaan orderiidhaan playlistii tokko keessaniif kaa achirraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Filannoon keessa yeroo hundumaayyuu isheeltii yaa ta'u like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Har'aaf asirratti nu haa ga'u yaada'uu qabaatan koomentii naa godha. Isheeltii online tutorial dabalataa argachuudhaaf nootti adda addaa argachuudhaaf eessa isheen qabdu isheeltii channel telegram irratti haasa'uudhaaf discussion adda addaa gochuudhaaf maal jettu immoo isheeltii group kan jedhu jira lachanuu telegram search gaafa gootan isiniif baasa gaappiin qabu isheeltii ban jedhu viidiyoo kana paartii jalqabaatti irratti kaa'een jira. Kanaaf yeroo hundumaayyuu filannoon keessan isheeltii tutorial ta'u bye bye have a nice time.